Projektiin misoomaa damee beeyladaa fi qurxummii sadarkaa mootummaa federaalaatti jalqabamee naannoo Oromiyaattis hojiirra oolfamaa jira. Dandeettii raawwachiisummaa projektichaa cimsuuf kan tajaajilan konkolaattonni 28 aanaalee fi godinaalee naannichaa projektichi keessatti hojjechaa jiruuf kennamaniiru. Dr. Darajjee Guddataa ejensii misooma beeyladaa Oromiyaatti qindeessaa projektichaati. Institutional capacity building keessatti laaboraatooriin hojii kana deeggaran akkasumas naannoo irraas hojii kana gadi bu'ee deeggaruun barbaachisaa waan ta'eef ittiin hordofuuf deeggaruudhaaf akka naannoo keenyaatti konkolaataa bitamanii dhiyaatan keessaa konkolaataan 28 naannoo keenyaaf kan kennamtedha jechuudha. Projektichi aanaalee 58 keessatti jalqabamee akka jirus himaniiru. Hogganaan ejensii misooma beeyladaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Baqqalaa konkolaattota dhimma ramadamaniif qofarra oolchuun ciminaan hojjechuu akka barbaachisu hubachiisani. Konkolaataan kun hojii kana deeggaruu keessatti of eeggannoodhaaf kaayyoo dhufeef qofa hojiirra oolu dhaamsanii dabarsina. Karoorri keenya bara kana qabanne sababa dandeettii raawwachiisummaa keenya kun haala kanaan cimuuf dhuma waggaati irratti nurraa kan eegamu 100% raawwii nurraa eegama. Ogeessonni damee mana hojii aanaa fi godina ejensichaa OBN dubbises konkolaattonni fudhatan hanqina loojistikii isaan mudatee ture akka furuu fi dubbatu. Projektiin kun erga hojii jalqabee waggaa tokko dabarfateera. Konkolaataa kan arganne rakkoo loojistikiin qunnamaa ture kanas nu furee hojii kanas nu saffisiisee yeroo jedhame keessatti hojii kana raawwachuu nu dandeessisa jedhee yaada. Loojistikii amma nu kennamuusaa silaa kaayyoolee gurguddoo projektichi kun qabatee yeroo gabaabaa keessatti milkeessuudhaaf baay'ee nu gargaara jechuudha. Konkolaattonni kunneen mootummaa federaalaatti ministeera qonnaatiin naannichaaf kan kennaman ta'us hubanne jirra.